Bakka jirtanitti nageenya keenya sinagoo jecha akka murtan hordoftaa fi daawwattoota JMN irraa oduu galgala kanaaf qindeeffadhe isinitti hima. Oduu waliin kan isin faana turu ani Misraa Bayaani. Jalqaba irratti hangafoota oduutti eegala. Itoophiyaan hiyyummaa fi rakkoon hin maltu jedhan ministeera muummee Abiy Ahmad. Sooriyaa waggoota 14 booda boba'aa haala ergii akka jalqabdu beeksifte. Joe Biden dhibee kaansarii gogaa isaan mudateef yaala baqsanii yaalamuu raawwataniiru. Egaa hordoftaa fi daawwattoota keenya kunneen hangafoota oduuti amma bal'ina oduu keenya isinitti hima. Itoophiyaan hiyyummaa fi rakkoon hin maluuf jedhan ministeerri muummee Abiy Ahmad. Ministeerri muummee Abiy Ahmad bakka oomisha diroonii eeroo Abbayyaa daawwataniiru. Ministeerri muummee Abiy Ahmad badhaadhina Itoophiyaa kan hin oolle waan ta'eef jijjiirama kana dandeettii waraanaatiin tiksuun barbaachisaa ta'us ibsaniiru. Riiformiin diinagdee raawwatamaa jiru galii fi ala ergii sadarkaa olaanaarra jiru jedhaniiti jiru. Imala diinagdee kana keessattis namoonni abjuu badhaadhinaa mirkaneessuuf qaban wanti hubachuu qaban dandeettii waraanaatis jedhaniiru. Biyyoonni akka Itoophiyaatti guddina diinagdee fi dandeettii waraanaa wal duraa duuban yookaan immoo waliin guddisuuf yoo wal dhaban diinagdeen isaanii balaaf saaxilama jedhan ministeerri muummee Abiy Ahmad. Waggoota muraasa dura Itoophiyaan biyya meeshaa waraanaa hidhachuu miti bitachuu kan hin dandeenye akka turte eeruudhaan ministeerri muummee Abiy Ahmad amma garuu bitachuu fi itti fayyadamuu caalaa oomishaa jiraachuus ibsaniiru. Dhimma birmadummaa Itoophiyaa balaaf saaxilu yeroo uumamutti teknooloojiin fayyadamuudhaan badhaadhina jalqabee itti fufsiisuun dandeettii waraanaa murteessaa ta'us ibsaniiru. Itiyoo Telekom hojiilee tola ooltummaa raawwatuun hooggantoota fi hojjettoonni Itiyoo Telekom ayyaana bara haaraa sababeeffachuun hojiilee tola ooltummaa raawwataniiru. Hooggantoonni fi hojjettoonni waajjira muummee dhaabbatichaa dhiiga arjoomuu fi akkasumas immoo meeshaalee barnoota birrii biliyoona 2.6 deeggarus ibsaniiti jiru. Hojiilee gaarii raawwachuu fi hordofuun dhaloota ceessaa jedhan hojii raawwachiiftuu olaantuun Itiyoo Telekom Aadde Firiyoot Taamiru. Dhaabbatichi guutuu biyyattiitti dhaabbilee hojiilee tola ooltummaa hojjetan waliin hojjechuufis baajata ramadus dubbataniiru. Guyyaa har'aa daftara barnoota 900 fi 60 deeggarsa taasisuu eeruudhaan deeggarsi barattoota 80 fayyadamoo taasisuus jedhaniiti jiru. Dhaabbatichi hanga ammatti daftara biliyoona 3.2 ol deeggarsa kennus ibsaniiru. Egaa hordoftaa fi daawwattoota keenya oduun biyya keessaa kana fakkaata amma oduu biyya alaatti isin dabarsa. Sooriyaa waggoota 14 booda boba'aa haala ergii akka jalqabdu ibsite. Sababa waraanaa biyya keessaa biyyattii keessatti uumameen haala ergiin akka dhaabbates ibsameera. Haa ta'u malee Sooriyaan amma boba'aa barmeela 600 erguufis daldala idil addunyaa deebitee eegaltee jirti jechuun ministeerri enerjii biyyattii beeksiseeti jira. Sooriyaan gara boba'aa haala ergitti deebi'uun ishee guddinaa fi deebii ijaarsa damichaa keessatti gahee olaanaa akka qabdu himameeti jira. Biyyattiin boba'aa baay'inaan oomishtuu gabaa biyya alatti erguudhaan gabaa idil addunyaa keessatti hirmaannaa ishee guddifachaa akka itti fuftus gabaasichi ibseeti jira. Waraanni Sooriyaa keessatti ka'uun isaa waggoota 14 dura oomisha waliigalaa biyyattii keessatti dhibbantaa 20 boba'aan akka ta'es himameeti jira. Yeroo sanatti galiin mootummaa fi ala ergii waliigalaa biyyattii keessatti walakkaan boba'aa irraa argamaa turus waraana dura Sooriyaan guyyatti boba'aa barmeela 300 fi 90 oomishaa yoo jirtus kuni immoo gara 40tti gad bu'us ibsameeti jira. Haa ta'u malee biyyattiin kana fooyyessuufis hojjetaa akka jirtus himameera. Joe Biden dhibee kaansarii gogaa isaan mudateef yaala baqsanii yaalamuu raawwatan. Pirezidaantiin duraanii Ameerikaa kan ta'an Joe Biden dhibee kaansarii gogaa isaan mudateefis yaala baqsanii yaalamuu raawwataa jiraachuus himaniiti jiru. Manguddoon umrii waggaa 82 Joe Biden yaalii baqsanii yaaluu gaggeessan milkiin xumuramuu dubbii himaan isaanii ibseeti jira. Yaalichaan booda haala yeroo amma irra jiran ilaalchisee odeeffannoo kennuurraa of qusachuu himaniiti jiru. Irra deddeebiidhaan dhibee kaansarii saaxilamaa kan turan Joe Biden caamsaa darbe keessatti dhibichaan gara lafee isaanitti raabsamuun ibsameeti jira.
بايدن osoo pirezidaantii Ameerikaa hin ta'in dura deddeebii yaala dhibee kaansarii gogaa gochaa turuun isaanis ibsameera. Tibbana mataa isaanii gara mirgatti madaa'uu mul'achuunis CBC'n gabaaseeti jira. Egaa dhuftaa fi daawwattoota JMN irraa oduun galgala kanaaf qindeeffame kana fakkaata. Oduu waliin kan isin faana ture ani Misraa Bayaanii qophiin afaan JMN irraa tufuuf kan boqotiin naqaatti.